Jabaan Oromoo akka galaanaati. Kan miidiyaan hin argin, kan faarfatamee leellifamin gola Oromoo keessa nam jabaa baay'eetu jira. Har'a immoo nam jabaa Oromoo tokkoon isin biraan ga'a. Gameessa siyaasaa, hayyuu dinagdee akka Itoophiyaatti hundeessaa baankii dhuunfaa isa jalqabaati. Nam jabaa ganda xiqqoo Oromiyaatti hanga dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN'tti hanga baankii addunyaa World Bankitti nama tajaajiledha. Bara 1922 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Wallagga Lixaanaa Boojjee Dirmajjiitti dhalatan. Umurii ijoollummaatti abbaa isaanii obbo Dammaqsaan qabamanii waan hidhamaniif gara Najjootti deddeebi'anii abbaa isaanii dudubbisaa akka turan dubbatu. Boodarraa obboleessa abbaa isaanii gara mana barumsaa akka galchan dubbatu. Umurii isaanii waggaa 10tti achuma Boojjee Dirmajjiitti mana barumsaa seenanii coba beekumsaa argachuu jalqaban. Boojjeetti utuu barachaa jiranis barumsa fooyya'aa faranjoonni kennan argachuuf gara Gimbiitti badanii faranjii faana guyyaa guutuu jooraa oolanii dhumarratti birrii 3 maatii harkaa fudhatanii deeman itti kennanii barumsa eegalan. Hariiroon obbo Bulchaan faranjii wajjin qabanis achirraa eegalee jabaachaa deeme. Afaan baruun akkatti uffatan, akkatti dubbatan, akkatti jiraatan kan obbo Bulchaa gaddaramaa deeme hanga dhumaatti sababii milkaa'inaa ta'eeraafi. Waggaa tokkoof erga Gimbii magaalaa Finfinnee firaafi nama isaan beeku bira bubbulan obbo Bulchaan. Gaaf tokko garuu faranjiin Gibbiitti isaan barsiisaa ture. Obbo Bulchaa argatee kottu Wallaggatti deebinee wajjin barsiifnaa jedhee fudhatee gale. Obbo Bulchaanis barachaa barsiisuu itti fufan. Bara sana hin jirree obbo Bulchaan hamma kutaa 12ffaatti baratanii gara Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4 galan. Barumsa isaanii kolleejjii achitti erga baratanii booda obbo Bulchaan barumsa biyya alaa dorgomanii argatanii kunis ilma Oromoo tokkoof carraa guddaa ture bara sanaa jiru. Jaalalli obbo Bulchaan barsiisota isaa biraa qabu haalaan adda ture. Yeroo bulchiinsa Haayile Sillaaseetti aanaa ministeera maallaqaa kan turanii fi bara obbo Mallas ammoo paarlaamaa keessatti afaan Oromootiin dubbachuun kan beekaman obbo Bulchaa Dammaqsaa nam jabaa Oromoon qabuu fi seenaa hojjetanidha. Yuunivarsiitii biyya Ameerikaa keessa jiruu fi Syracuse Yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii gara Itoophiyaa dhufanii ministeera maallaqaa keessattis qacaramanii hojjetaniiru. Kunis bara mootummaa Haayile Sillaasee ta'uu isaati. Yeroo sanattis gara waggaa 10f itti aanaa ministeeraa ta'anii tajaajilaniiru. Sana booda gara biyya alaatti deebi'anii deeman. Obbo Bulchaa Dammaqsaa haalli siyaasa biyya Itoophiyaa keessa jiru ulfaataa waan tureef Itoophiyaa keessa yeroo baay'ee akka hin hojjenne himama. Turtii isaanii waggoota dheeraa booda erga Adawaayin aangoo qabatee deebi'anii dhufanii marsaa tokko paarlaamaa seenanii hojjetaniiru. Isaan alatti biyya kanatti hojii mootummaa hin hojjenne. Paarlaamaa Itoophiyaa ilaalumaaf hin seene malee dhugaatti paarlaamaa dhugaa hin jedhamu ture jedhu obbo Bulchaan yoo dubbatan. Maaliif yoo jette akka biyya biraatti uummanni adda addaa akka lakkoofsa isaaniitti kan filataman hin turre. Fakkeenyaaf ani Wallaggarraan filatame. Osoo dhugaa ta'ee aanaan irraa filatamee dhuferraa namni 3 bakka bu'uu qaba ture. Ani garuu aanaa guddaa keessaan filatamee dhufee ture. Eenyu eessaa akka filatamu ammoo warra Adawaayitu murteessa. Kanaaf yaadni koo uummata na filateef afaan ta'ee dubbachuu abjuu duwwaa ta'ee hafee jedhan obbo Bulchaan gaaffiif deebii BBC waliin taasisanii turaniin. Maaliif yoo jette ani waa'ee rakkina Itoophiyaan dubbachuu barbaada ture. Obbo Mallas immoo waa'ee biyya xinnoo bakka irraa filatamee dhufee sana qofa kan dubbadhu barbaadaa ture. Ani lammii biyyattii ergan ta'eeti paarlaamaa keessatti waa'ee Itoophiyaa guutuun dubbadha malee
waa'ee iddoo xinnoo ani irraa filatamee boojjii dirmajjii fi laaloo assaabii qofaadha kanan dubbachuu qabu jedhan obbo Bulchaan miira paarlaamaa keessa ture yoo yaadatan. Fakkeenyaafis wayitan ani maaliif biyya Somaaliyaa waraanuuf deemta jedhee gaafadhu maaltu si galchee kana keessa naan jedha. Kanaaf egaa kanan akka paarlaamaa biyya biraa miti kan keenya jedhee fi akka isaan yaadanitti paarlaamaan kanuma isaanii duwwaa ture. Isaanis kan nuuf dubbatuu fi nuuf filatu isaan qofa ta'uu waan yaadanii fi kanaan ala namni dubbatu isaanii diina. Kanaaf yeroo sana paarlaamaatu jira malee dimokiraasii wanti jedhamu hin turre. Paarlaamaan abbaa barbaadan filachiisanii waan isaan barbaadan qofa akka dubbatamu barbaadu. Ani immoo waan isaan barbaadan duwwaa hin dubbadhu. Waan Itoophiyaa barbaachisu malee. Rakkoo dinagdee biyyattii dhimma alergii fi qonna akkasumas dhimma mana barumsaa babal'isuun dubbachaa ture. Boodarra mana barumsaa baay'isaniiru. Obbo Bulchaa Dammaqsaa paarlaamaa Itoophiyaa keessatti obbo Mallas hunduu sodaatee afaan qabatee waan inni jedhu qofa dhaggeeffatu sodaa malee waan sirrachuu qabu gaafatu qeeqas kennu turan obbo Bulchaan. Yeroo Mallas Zeenaawii sobee guddina dijiitii ammanaa guddanne irra jedhu eessaa fiddee yaasoftaa jedhu obbo Bulchaan. ሁለት ደቂቃ ዛሬ ይበቃኛል ብዬ አምናለሁ። አንዳንድ ጥያቄ ብቻ ለመጠየቅ ፈልጋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስቱ ደጋግሞ ኢትዮጵያ በ110 በ111 አድጋለች ይላል። እኔ እሳቸው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚስቶች ሁሉ ያውቃሉ። በ111 ማደግ ማለት ተአምር ነው። ይህን ተአምር የሰራችው ቻይና እንደውም አሁን እየሰራች አይደለም፣ ታይዋን፣ ደቡብ ኮሪያ ናቸው። እንዴት ኢትዮጵያ በ111 ኢትዮጵያ እንዴት አድርጋ ነው በ111 ያደገችው? አንጎላ አሁን በ112 ያደገ ነው። አንጎላ ለምንድን ነው? በአንድ ጊዜ ብዙ ዘይት አገኙ። ዘይት ያገኙ ሰዎች ወይም ሌላ ነገር ያገኙ ሰዎች በ110 በ111 ያድጉ አይገርምም? ለዓለምስ እንዴት አድርገን ነው የምንገልጸው? ቅድም እንደተባለው የዓለም የገንዘብ ድርጅት ኢትዮጵያ እና ሌሎች ምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ቢበዛ በ106 ያድጋሉ ብለዋል። እኛ ግን እንዲህ ብለን 11 ነው እንላለን። ይሄ ተገቢ ነው ወይ? ይሄ ተገቢ ነው? walii galatti garuu mootummaan suni mootummaa biyya guddisu miti, mootummaa biyya xinneessuudha malee jedhu. Ani gaafan filatamee paarlaamaa seenu afaan Oromootiin nan dubbadha jedheen uummatatti sime. Akkuman jedhetti dubbachuu jalqabeen ta'uu dide. Warra achi keessatti afaanii kan waan ani afaan Oromootiin dubbadhu afaan Amaariffaatti hiikuu dadhaban. Ajajni kennameefii osoo hin taane teeknikaaliimaa dadhaban. Kanaaf warra achi keessatti hojjetan maaloo obbo Bulchaa afaan Oromoo dubbattan nuti immoo hiikuu dadhabne maaloo nu dhiisaa jedhanii na kadhatan jedhan obbo Bulchaan. Kanaafuu ergan waanan dubbadhu hin hubatamu ta'ee maaliifan dubbadharee jedheetiin afaan Oromootiin dubbachuu hir'isaa deebi. Sababiin ani afaan Oromootiin dubbachuu itti barbaadeefis Oromoon yoo afaan isaatiin hin dubbatamu ta'e waan mootummaarraa dhufu sirni hin hubatu. Oduu namarraa dhaga'a jechuudha. Biyya biraatti uummanni waan mootummaan jedhu afaanuma ofiitiin dhaga'ee hubata. Biyya kanatti garuu kun hin taane. Afaan keenyaaf afaan isaanii tokko miti. Baay'inaan osoo hunda caalluu kun ta'uun sirrii miti jedhu obbo Bulchaan. Guyyaa biraa immoo obbo Bulchaan waa'ee gabaa bilisaa yoo dubbatan miseensonni paarlaamaa dubbii isaanii waa'ee rakkoo uummataa ibsu sanatti yoo kolfan viidiyoon paarlaamaa Itoophiyaa kanaan dura waraabame ni mirkaneessa.
የሚችለውን ሁሉ መንግስት እየሰራው ምክንያቱን መግለጽ አይችልም። ለምንድን ነው መንግስት የሚሰራው? መንግስት ለምንድን ነው ማዳበሪያን የሚሸጠው ብቻውን? መንግስት ለምንድን ነው ሆቴል ውስጥ ገብቶ የሚነግደው? መንግስት ለምንድን ነው ቱሪዝም ውስጥ ገብቶ የሚነግደው? መንግስት ለምንድን ነው ሲሚንቶ የሚሸጠው? አልፎ ፍራፍሬ ሽንኩርት የሚሸጠው ለምንድን ነው? መንግስት ደቂቃ የተወሰደብኝ ጌታዬ። መንግስት ሶሻሊስት ኢኮኖሚ አይደለም የሚያራምደው። በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተነገረው ነፃ ኢኮኖሚ ነው፣ ነፃ ገበያ ነው ተብሎ ነው የተነገረው። Obbo Bulchaan rakkoo siyaasa Itoophiyaa keessa ture miidiyaalee gurguddaa addunyaatiif waggaa 20 dura BBCf si'a lama xalayaa barreessanii miidiyaa jabaan tokkos afaan Oromootiin akka dhaabbatuuf gaafatanii turan. Akka uummanni Oromoo lakkoofsaan guddaa afaan keenyaan miidiyaa akka eegalaniif gaafachaa turan. Xalayaan isaan barreessanii turan waggaa muraasa booda deebii argatee amma kunoo BBC'n afaan Oromootiin hojii jalqabeera. Kanattis baay'ee akka gammadan dubbachuun BBC's galateeffataniiru. Waaqayyo nu gargaaraa jira kan jedhan Obbo Bulchaan garuu ammayyuu taanaan afaan Oromoo afaan Itoophiyaa ta'ee hin dubbatamne. Miidiyaan biyya kanaas afaan Oromootiin baay'inaan hojjechaa hin jiran kun fooyya'uu qaba. Ammayyuu afaan keenya afaan biyya kanaa ta'uu qaba. Kuni nan gammachiisne. Oromoon biyya isaa keessatti afaan isaatiin waan hundaa dhaga'uu qaba. Oromoon Amaariffa qofa miti kan dhaga'uu qabu. Afaan Oromootiin gurra isaatiin dhaga'uuf mirga qaba jechuunis yaada isaanii kennu uummatichaafis hawwii qaban ibsu Obbo Bulchaan. Oromoodhaan alatti Itoophiyaan hin jiru. Kana qofa miti Amaarris Guraagenis saboonni biroos Itoophiyaaf ni barbaachisu. Ani yaada Oromoo guddisee Itoophiyaa immoo xiqqeessuu hin qabu. Oromoon akka baay'inaa fi bal'ina isaatti yoo ilaalle Itoophiyaadhaaf mucaa hangafaatii jedhu. Waan Oromoon biyya kanaaf gumaachu gama qonnaa nama barateenii fi waan hundumaanii yoo ilaalle biyyuma Oromootii dhufa. Kan Finfinnee sooraa jiru Oromoodha. Finfinnee duwwaas miti. Biyya biraatiifuu ni ta'a Oromoon. Kun waan xiqqoo miti waan guddaadha. Uummanni kana biyyaaf godhu gadi qabamee ilaalamuu hin qabu. Akka mucaa hangafaatti ilaalamuu qaba malee. Magaalaa Finfinnee kanatti miidiyaan garri caalu afaanuma Amaariffaa qofaan hojjetu. Kan afaan Oromoo baay'ee xiqqaadha. Erga lakkoofsaan caallee dinagdeenis guddaa taanee jirru maaf gadi qabamnan jedha ammas. Oromoon akka durii gadi qabamuun tuffatamuun amma tasumaa hin danda'amu. Amma abdii malee waan arganne hin qabnu. Waggaa 7-8 guutuu abdii qofa taanaan garuu uummanni nuffee aaree lola kaasa jedhanii turan Obbo Bulchaa Dammaqsaa waggaa 2 dura gaaffiif deebii taasisaniin. Sochiin Dimookiraasummaa Federaalistii Oromoo kaayyoonsaa waan Oromoon dhabe hunda argachiisuuf ture kan hundeessine. Yeroos Oromoon hundi balbala cufateetuma ta'aa ture. Kanaaf nutis Oromoon jira jechuun argisiisuuf yeroos kan kaanii jedhu. Dhimma biyyaa baatee kan deemu kan guddisu kan xiqqeessus paarlaamaadha waan ta'eef. Obbo Bulchaa Dammaqsaa nama jabaa biyya Ameerikaa fi United Nation keessa hojjechaa turanidha. Miseensa boordii baankii addunyaa ta'anii hojjetaniiru. Ergachee ba'anis United Nationitti hojii xiqqoo irratti qacaramanii hojjechuu jalqaban. Boodarraa akka dandeettii hojii dippiloomaasii danda'uu ogummaa fi muuxannoo isaanii baankii addunyaa keessattis gumaacha isaan gochaa turan hubatee UN Obbo Bulchaa ambaasaaddara isaa godhatee gara biyya biraatti erge. Obbo Bulchaa Dammaqsaa umurii isaanii 60 keessa yeroo ta'an gara biyyaatti deebi'anii yoo ilaalan biyya kana baankii mootummaa malee kan dhuunfaa kan jirre hubatan. Bakka baankiin dhuunfaa hin jirretti qonnaan bulaan Oromoo daldalaan Oromoo eenyurraa liqeeffata. Mootummaan ammoo
abbaa barbaaduuf qofa kenna. Kanaaf baankiin dhuunfaa dhaabbachuu qaba jedheen hiriyoota koo waliin baankii Awaash hundeessine jedhan. Kanaaf baankii dhuunfaa dhaabbachuu qaba jedheen hiriyoota koo waliin baankii Awaash hundeessee jedhan. Obbo Bulchaan akka jedhanitti baankiin Awaashis yeroo suma baay'ee guddate maqaan kiyya bulchaa ta'uu qofa dhaga'anii baankii Oromoo jechaa turan. Nuti garuu baankii Awaash jenne malee baankii Oromoo hin jenne jedhan. Har'a baankiin Awaash baankilee hunda caalee argamaa jira. Baankii kana hundeessuu koottis baay'een ofitti boona. Ittan gammadas jedhan Obbo Bulchaa Dammaqsaa. Kana malees Obbo Bulchaa Dammaqsaa nama sochii dimokiraasii biyya Itoophiyaa gama dinagdee fi walqixxummaa irratti shoora guddaa taasisaniif bara 2008 nama jabaa barichaa yookaan Person of the Year jedhamuun awaardii argatanii turan. Gumaachi Obbo Bulchaa Dammaqsaa inni biroon ammoo kitaaba mata dureensaa jireenyaa fi mul'ata koo Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa birootiif jedhudha. Kitaaba kana keessatti waa'ee jireenya isaanii fi ijoollummaa irraa hanga yeroo dhiyootti ture barreessaniiru. Obbo Bulchaan akka jedhanitti kitaaba kana irratti waa'ee koo qofan barreessuun ga'aa miti jedhee waanan yaadee fi waa'ee biyya Itoophiyaa kanas itti dabaleeraa jedhu. Dhiyaansuunis waa'een Itoophiyaa Oromoodhaaf dhimma guddaadha. Waa'een Itoophiyaa Oromoodhaaf toluus baduus ni danda'a jechuudha. Hanga yeroo dhiyootti Oromoodhaaf hin tolle ture. Sababni isaas mootummoonni amma dura Itoophiyaa bulchaa turan Oromoodhaaf dhimma hin qaban. Dhimmi isaan qabaatan yoo jiraates Oromoo lolanii balleessuudha. Obbo Bulchaan kitaabni isaanii kunis afaan Ingilizii, afaan Amaaraa fi afaan Oromootiin barreeffamee dubbistoota bira ga'ee jira. Kaayyoon kitaaba kana qopheessuu kootiis jedhu Obbo Bulchaan Oromoon yeroo hundaa akka diinaatti ilaalama, akka waan alaa dhufeetti. Hamma nuti beeknutti Oromoon asumatti dhalatee asuma jiraachaa ture. Garuu warri kaan Oromoo baay'ina isaaf cimina isaa arganii jara kana yoo gadi qabne malee nu balleessuuf jedhanii durumaa eegalanii gadi qabaa turan. Oromoon garuu meeshaa waraanaa baay'ee hin qabu ture. Warri biyya kana bulchaa turan Oromoo yoo guddate nun teessisu jedhanii yaadu. Baruma durii irraa jalqabee mootummaan Itoophiyaa Oromoo balleessuuf yaaleera garuu ni dadhabe. Bu'aa bayii Oromoon keessa darbee kanan barreessee kitaaba kiyya kana keessatti. Walumaa galattis kitaabni kun waa'ee Oromoo guutee dhuma dubbataa jedhu. Nam jabaan Oromoo Obbo Bulchaa Dammaqsaa nama akkasumaan baratee akkasumaan jiraatee darbaa jiru osoo hin taane nama seenaa jajjabaa lubbuu qabu hojjetanidha. Siyaasa Itoophiyaa fi dinagdee Oromoo cimsuuf bu'uurri isaan ka'anii jiran guddaadha. Seenaan nam jabaa kanaa dhaloota har'aaf galaa guddaa onnachiiftuu mul'ataa akka ta'e abdiin qaba. Obbo Bulchaa Dammaqsaa laayibireerii Oromoon qabuudha yoo jenne arbeessuu hin ta'u. Waan nu hordoftaniif ulfaadhaa.